please mata duree afaan tokko qabadheen dhiyaadheen mata duree afaan kanarratti xiinxalla waan jiruu fi waan jedhame jechuudha. Odoo ittiin daballe odoo irraa hir'ifne qabatamaa ragaa qabatamaa kan isin biraan geenyu waan ta'eef please hundi keessanuu subscribe share like gochuu hin dagatinaa. Subscribe sharing isin gootanii isin irraa homoo hir'atu. Anaaf immoo hamilee guddaa ta'a akkana caalaa immoo hojjedhu na taasisaa jechuudha. Kanaafidha mata dureewwan gurguddaa afur irratti kan mari'annuudha. Tokkoffaan badhaafamuu Dr. Abiy Ahmed Ali Era isarratti kan dubbadhu ta'a. Lammaffaa immoo akkaawuntii TikTokii banachuu Dr. Abiy. Sadaffaan itti aanaan pirezidaantii Kuubaa Itoophiyaa daawwachuu isaati. Arfaffaan immoo Geediyoos Ximooxiyoos Dr. Geediyoos Ximooxiyoos aangoo gadi lakkisuu fi waraqaa galfatee jira kan jedhu. Wanti kun maal inni waan jedhu kan isin biraan ga'u ta'a. Kanaaf mee hundi keessan jalqaba irratti akka dhuftaniin subscribe share like gochuu hin dagatinaa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti gaafa darbu badhaasni Dr. Abiy maa inni badhaasa akkamii namoonni baay'een waliin dhayaa jirtanii jechuudha. Maaliif waliin dhayaa jirama? Inni kun haalli biyyi keessa jirtu kana fakkaataa haaloo rakkoo akkanaatu jira, rakkoo nageenyatu jira. Dr. Abiy akkamitti badhaasa argachuu danda'ee jedha. Inni kun immoo Dr. Abiy badhaasa argatee jira jedha. Ani immoo amma laala ani hoo maal jedha kan jedhuudhaafi ani dhugama jirtuun isin hima. Gamanallee hin deeggaru dhugaan jirtu maal inni kan jedhu qofa isin hima. Odeeffannoo isa dhugaa isa sirrii qabu madda odeeffannoo sirrii irraa kan argadhee fi maal inni badhaafne yeroo baay'ee badhaafne akkanaa hin kennamu kan jedhullee xiinxalla kan isinitti agarsiisuun ta'a jechuudha. Akka waliigalaatti gaafa laallu badhaasa kana eessatti argate kan jedhuudhaaf guyyaa kana isaa dilbata Roomitti argate magaalaa Roomitti jechuudha. Achirratti walgayiitu jira. Walgayii biyyoota Afrikaa hariiroo biyyoota Afrikaa fi Xaaliyaanii kan jedhamu achirratti biyyoota Afrikaa irraa pirezidaantota biyyoota Afrikaa achirratti affeeramanii jiranii. Kan Itoophiyaa keessaa tokko Dr. Abiy dhaqee jira. Achirra akka Somaaliyaallee dhaqee jira. Kan Eertiraallee deemee jira. Achirratti Roomitti badhaasa kana badhaafame jechuudha. Maaliin badhaafame ammoonti guddaan namni ittiin beekuu qabda jechuudha. Dr. Abiy kan ittiin badhaafame inisheetiivii qonnaati. Salphumatti gabaabsinee yoo isin akka biyyaatti akka isaan jedhan sanitti utuu taane inisheetiivii qonnaatiin hojiirra oolchuun nyaatan biyyattiin akka of dandeettuun hojjechuu nyaatan akka biyyi Itoophiyaa nyaatan akka of dandeettuuf karoorfatanii murannoon jedha. Karoorfachuun jedha. Murannoon jedha. Hoggansa isaaniitiin jedha. Irratti hojjechuun ittiin milkaa'anii jiru waan jedhuun badhaasni kun Roomitti kennameefi jechuudha. Kanallee kan kenneefi garee biraanchii UN keessaa inni maal jedhasitti FAO yookaan immoo agrikaal moodel kan jedhu agrikaal meedaaliyaa jedhama yeroo baay'ee agrikaal meedaaliyaa warra santu kenneefi oomisha dabaluudhaan jechuudha. Oomisha nyaataa dabaluudhaaf kana keessatti maal inni akkuma beekaa turtani inisheetiiviin itti hojjetaa turan keessa jechuudha. Inisheetiiviin biyya kanarratti itti hojjetamaa ture keessa inisheetiivii qonnaa ispeeshaalii qamadii jechuudha. Akkuma beektanii Itoophiyaan qamadii bonellee gannallee qotaartii kan ammoo addunyyaatti beeksifteerti jechuudha. Nuti Itoophiyaan ganna sin qonnaa buna sin qonnaa nyaata kennaa of dandeenyeetiin immoo biyya biraatiifuu hin erginaa ka jedhu pilaanii kana qabdi addunyaallee kanaan isa beekaa jechuudha. Addunyaan kanaan waan beekuufi
amma pilaanii keenya bira barana gara oomishne barachaan gara oomishne bara kanammoo gara oomishne kan ullee addunyaa karoora isaanii hin galfatu karoora keenya ol oomishne kan ummoo karoora ol oomishne karoora ol oomishne hin galfatanii isarra dhaabbataniitiin akka addunyaatti jechuun wal dorgomsiisanii eentu karoora ofii biyyi mul'ata ofii san bira gahe addunyaan kasi badhaaftu mul'ata qabu san bira hogeggeessaa kamtu mul'ata isaa san bira gahe waan jedhu daalteeti isaan si badhaafti jechuudha kanaaf dhugaa ta'ee soba ta'ee suni waan gabaasa sanirra dhaabbattee maal gootee badhaafte jechuudha yoo inni kanaaf badhaasa kun ka argame nyaata jechuudha karaa nyaataatiin ka argame karaa qonnaatiin ka argame jechuudha kanaaf sooliin dhoofne namoonni akkanaa osoo hubatan maal jedhan ingiliffadhaan ani roortarraa odeeffadhe food security in the nutrition jedha food security nyaata biyya keessatti secure gochuu jechuudha haga danda'ameen rakkoon nyaataa biyya keessatti akka hin mudamne yoo danda'an immoo biyya biraatiif dabarsanii kennuudha rakkoon sun furamee isin waan lafarra jiruun beektan garuu badhaafni ittiin kenname kanaan lakki kun akkasii alammas waan akkasii waan beekuun qabu garuu wanni inni badhaafni sun ittiin argame isa kanaan yeroo baay'ee agricultural meedaaliyaadha kanaan argamachuun inni lammaffaan dubbii kan ta'aa jiru ajandaa kan ta'aa jiru Dr. Abiyyi dhiyeenya kana akkaawuntii tiktokii banatee jira kun yoo maaliif banatee amma nuti akka Dr. Abiyyi hin biran jiru by the way kana hooggantoonni kamuyyuu godhuu qabu ture malee godhuu qabu ture miidiyaa kamurratti geggeessan kamuu miidiyaa kamuu fayyadamuu danda'u qaba maaliif waan jedhu amma waan Dr. Abiyyi baneef miti kanarraa haasa'u jechuudha maaliif kan jedhu geggeessa waan baay'ee irratti argata jechuudha siyaasa ofii kallattiin dabarsee siyaasa ofii lallabuu qofaa miti jechuudha riisarchi geggeessuu danda'a achirratti namoonni siyaasa kiyya kanaaf ilaalcha akkamii qabu eenyu fa'aatu siyaasa kiyya kana hordofaa eenyu fa'aatu immoo siyaasa kiyya kana qooqaa eenyu fa'aatu immoo poolisii mootummaa kana hordofaa eenyu fa'aatu immoo poolisii mootummaa kana qeeqaa jedhee analyze hojjettee jechuudha riisarchii gabaabduu achumatti hojjettee amma barreessitee saniin booda kana hojjettu dhageeffanna kan nama caalaa namarraa dhageeffattu caalaa ofii gurra keetiin inni dhageeffattu sun tan jabiltaa jechuudha ragaa qabatamaa ta'a jechuudha kan namarraa suni information ho'i dabalataa itti dabalee kennuu danda'a mootummaadhaaf namni odeeffannoo namni biraan guuruu bakka buufatee kun haala intelligensi maal jechuu dandeenya lakki inni kan ofii dhaga'u sanii fi kan qaama lammaffaarraa dhaga'u sun garagaraa jechuudha tokko kanaaf itti fayyadamuu danda'a lammaffaa immoo dhiibbaa uumuudhaaf wal dorgommiidha addunyaan tun kompitiishiniidha waan ta'eef dhiibbaa uumuudhaaf negatiivii illee pozitiivii illee dhiibbaa uumta waan ta'eef mootummaan ministeerri biyya tokko tiktokii banate yoo jedhu kaampaanii saniidha irratti immoo kaampaanii sanii irraa lamma maal argata jechuudha beekamtii argata jechuudha. Hindu kanaa miti akkuma amma badhaasa qonnaan badhaasa argatan kana social media kana hoogganuudhaan barodoo effectively itti fayyadamanii sirriitti hooggananii sirriitti mana ijuudhanii bu'aadhaaf qonnaaf itti fayyadamanii misoomaaf itti fayyadamanii dimokiraasiidhaaf itti fayyadamanii ittiin badhaafamuu hin danda'ama karaa kanaan jechuudha. Kanaaf teeknikaalii bu'aama fayyadama hooggansa isaaniitti banatan malee geemii achirratti taphatan jedhee yaadu waan adda addaa garuu bu'aa inni kamuyyuu jechuudha akkuma feesbuukii kan tiiktookii illee bu'aa mataa isaa danda'e qaba inistaagiraamiin bu'aa mataa isaa danda'e qaba tiwiitariin bu'aa isaa danda'e qaba jechuudha naaga isaan qofaa miti amma yeroo muraasan booda hundi isaaniitu dacha'uuf deema jechuudha kuni teeknooloojii waa fideedha waan maa banataa maa akkas goona wanni jedhu suni hin ta'u kun faayidaa ofiitiif namni haga hoggansarra jiru dhiisii namni hoggansarra hin jirre nuhiin hoggansarra hin jirre iyyuu homaa aangoo achi keessaa hin qabne iyyuu homaa siyaasa hojiitiin hin geggeessine iyyuu bannee itti fayyadamnaa jechuudha tokkoffaa namni barate waan adda addaa achirraa argataa riisarchii achirratti geggeessuu danda'a waan baay'eetu jira amma birrii qofaaf namni tiiktookii hin banne isa kana akkanatti osoo hubattanii gaariidha. Inni biraa itti aanaan pirezidaantii Kuubaa biyya kana seenanii jiranii Itoophiyaa wajjin marii geggeessee jira jechuudha.
akkuma beekamu Kuubaan kan isiin beekamtuun jechuudha fayyaa irratti baay'ee beekamtii, miilitariidhaanis baay'ee beekamtii. Itoophiyaa wajjin immoo hariiroo bara dheeraati bara 1976 irraa eegalee Kuubaan Itoophiyaa wajjin hariiroo turaachuu hariiroo buleessa qabdi. Kanarratti waliin mari'atanii jiran waa sadi jechuudha. Tokkoffaa maalirratti mari'atanii fayyaa uummataa public health kan jennu irratti akkaataa itti hojjetu. Maaliif baay'ee beekamti Kuubaan waan kanarratti muuxannoo guddaa qabdi. Baay'ee kan beekamtuudha. Isarratti walii hojjennanii lammaffaa immoo barnoota irratti illee walii hojjenna jedhanii jiranii. Inni sadaffaan immoo waarshaa sukkaaraa yookaan immoo industirii sukkaaraa guddisuu irratti kan waliin mari'atanidha. Kanaaf walumaa galatti kun hariiroo carraa gaariidha. Duraanumallee hariiroo guddaa Itoophiyaa wajjin kan qabdu Kuubaa waan ta'uuf kun immoo dabaluuf hariiroo isaanii dabaluuf bu'aa guddaa qaba. Yeroo lama dhufee jira. Akkuma Dr. Abiy gara aangootti dhufeeni itti aanaan pirezidaantii Kuubaa kun bara 2019 biyya kana keessatti dhufee amma kun yeroo lammaffaa deebi'ee dhufee maqaan isaa Valvador Beldis jedhama. Afaan Faranjii kun maqaan Faranjii kun ulfaata. Yeroo lama biyya kana dhufee jechuudha. Kanaaf inni kun Itoophiyaadhaaf carraa gaariidha. Gara biraatiin kun maal agarsiisa? Itoophiyaan kan duraanii carraa amma dippiloomaasii irratti illee baay'ee itti deemaa jiru jechuudha. Dippiloomaasiin deemuun isaanii kun maal inni namoota dippiloomaasii deemanii haaromsuun kun dhimma poortii galaanaa sanillee bu'aa buusaa jechuudha. Akka biyyoonni biraa gara Somaaliyaa gortee Somaaliyaa sirriitti deeggartee Itoophiyaa qofaan goonee fi maal ta'uu dhafa Itoophiyaan jechuudha. Dippiloomaasii irratti baay'ee yeroo isii guddee hojjechuu qabdi jechuudha. Dippiloomaasii jechuun waan guddaadha waan ta'eedhaaf. Kanaaf dippiloomaasota adda addaa biyya keessa dhufanillee jala buunee kan isin jala geenyu ta'a. Kana inni itti aanu Dr. Geediyoos Ximooxiyoos aangoo gad lakkisuudhaaf xalayaa galfatee jira waan jedhutu ka'ee kana oduu yaa'aa ture miidiyaa kanarratti waan baay'ee afarfamaa baay'ee dubbatamaa ture. Ani garuu madda qabatamaa irraa jechuudha akka itti Addis Standard irraa kan odeeffadhee kan dhaga'eeni. Addis Standard immoo eenyurraa odeeffadhee namuma achi keessa jiruuni nama aangoo qabu nama poozishinii mootummaa san keessa jiru akka odeeffadhetti namni kun aangoo gad lakkisuu fi fedhillee hin qabu hin galfannellee waan jedhu kaase waan ta'eef walumaa galatti dubbiin kun dubbii kijibaati hundee hin qabu waan jedhamutu kaafame. Kanaaf jidduu kana immoo waan wal jijjiirran namoota iddoo aangoo qabanii iddoo aangoo hin jira waan ta'eef isaan akka isinitti deebi'a. Yeroo biraa immoo oduu adda addaa qindeessee akka isinitti dhufu isin immoo share like subscribe gochuu hin dagatinaa. Maaliif akka cimnee hojjennuuf isin hamilee nu gochuun nuuf hamilee ta'a. Kanaaf subscribe share like gochuu